Ashamaa kafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii karaa Horni Miidiyaa guyyaa guyyaatiin isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon maal gunguma ofiisaatti walitti akka biyyaatti immoo guyyaarra maaltu gungumamee oole kan jedhu karaa Horni Miidiyaa isin darba. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Egaa taatee qophii gungummii koo keessuma guyyaa guyyaatiin isinii darba kana keessatti Oromiyaa keessatti ummata Oromoo irratti maaltu akka raawwatamuu fi karaa mootummaas ta'e karaa qaama dhuunfaa guyyaa guyyaan waan haaraa kan ta'e Oromiyaa keessatti raawwatame kan oolu qabannee isiniif dhiyaanna. Har'as qophii gungummii koo sa'aatii isaa eeggadhee kan Oromiyaa keessatti raawwatamaa oole qabadhee dhufeen jira. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turan immoo affeerraa kooti. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungummii koo tokkoffaa keessatti guyyaarraa sa'aatii Oromiyaa keessatti godina Shawaa Lixaa keessatti shamarree yookaan mucaa xiqqoo yookaan daa'ima xiqqoo umurii waggaa 8 hanga 10 gidduu kan taate irratti waraanni mootummaa amma aangoorra jiru yakka guddaa irratti raawwatee fi akkasumas immoo yaa'ii paartii badhaadhinaa guyyaa har'aa gaggeeffamaa ture irratti muummee ministeera Itoophiyaa maal akka jedhee fi kanneen kana fakkaatan akkasumas immoo taatee biyyoota ollaa Itoophiyaa keessatti raawwatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa gara qabxii koo ijootti otoo hin darbiin Tigraay keessatti lolli akkuma itti fufetti jira. Diraamaan obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaa'el jidduutti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudha. Naannoo Amaaraa keessattis akkasuma mootummaa fi faannoon achi keessatti yookaan immoo Xalayya Amaaraa yookaan faannoo hidhee uummata Amaaraaf kan lola jedhuga. Lolli isaanis haala cimaa ta'een naannoo Amaaraa keessatti lolli guddaan deemaa jira. Akkasumas immoo isa faannoo gidduuttis wal dhabdeen keessumaa Iskender Naggaa fi Zammanee Kaasee gidduutti yeroo darbe wal dhabdeen uumamee turuunsaa ni yaadatama. Ammas wal dhabdeen kun akkuma itti fufetti faannoon lamaanis walitti galagalee wal kashaa jiraachuunis dhagahame. Akkasumas immoo Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti haala ulfaataa ta'een bakkoota garaagaraa keessatti wal reebuun kun yookaan immoo walitti dhukaasuu akkasumas lubbuu wal baasuun kun haalumaan itti fufee jira jechuudha. Kana keessatti kan lubbuun qulqullootaa fi lubbuun nama nagaa ta'ee bakkoota garaagaraa keessatti lubbuun darbaa jiraachuun dhagahamaatti jira keessumaa Oromiyaa keessatti jechuudha. Inni kun egaa waraanni Oromiyaa keessatti dhuma dhabuunsaa ammas uummata Oromoo biratti gaaffii kaasuunsaa yookaan gungummii kaasuunsaa waan hafe hin fakkaatu. Akkasumas immoo Isaayyaas Afeworqii fi muummee ministeera Itoophiyaa gidduutti yeroo darbe dubbachaa turuun koo ni yaadatama. Keessumaa Birgeediyaa Ahmed warreen Finfinnee jiran jidduutti jechuudha. Keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afeworqii jidduutti ammas gaareffannaan akkuma itti fufetti jira. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungummii koo tokkoffaa ijoo guyyaa har'aatti yeroon darbu guyyaadhaa paartiin badhaadhinaa yookaan sirna banisaa yaa'ii lammaffaasaa guyyaarraa jalqabeeti jira jechuudha. Sirna banisaa kanatti yookaan immoo sirna paartii badhaadhinaa guyyaarraa kan bane Adanfaaraadha jechuudha. Hooggantuu yaa'ii sanaa jechuudha. Achi keessatti keessumaa biyyoota ollaa bakkeewwan garaagaraatii dhufanii walgahii kanarratti hirmaachaatti jiru jechuudha. Torban dura isinii gabaasuun koo ni yaadatama keessumaa Finfinnee keessatti. Akkasumas immoo paartiin badhaadhinaa waggaa ja'aati asitti maal akka hojjetee fi akkasumas gama akkasumas immoo gara fuuldaatti maal hojjechuu akka qabu dubbadheen ture jechuudha. Har'as muummee ministeera Itoophiyaa isarratti argame Abiy Ahmed waa'ee paartii isaanii jedhani yookaan dubbatanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo gara fuuldaatti maal gochuu akka qabanii fi wanta ijoo ta'e irratti akkasumas immoo biyyoonni biraa paartii badhaadhinaa wajjin hojjechuuf fedha akka qaban biyyoonni garaagaraa irraa yookaan biyyoonni ollaa Itoophiyaa ta'an bakkoota garaagaraa irraa dhufanii irratti hirmaachaatti jiru jechuudha. Walgahiin kun guyyaa har'aa jalqabamee jira jechuudha. Sirna baniinsaas muummee ministeera Itoophiyaa yookaan immoo hoogganaa paartii badhaadhinaa kan ta'e muummee ministeera Itoophiyaatu dubbachaatti ture jechuudha. Kanaaf wantichi keessatti ta'amu namoota 1,700 olitu irratti hirmaachaa jira jechuudha walgahii kanarratti. Kanaaf walgahiin kun guyyaa har'aa gaggeeffamee jira. Garuu walgahii gaggeessuun kun ammatti bu'aa qabaachuu baatu malee bakkeewwan garaagaraatti keessumaa waggaa ja'aati asitti kan nama ajjeesaa turanis akka jajuutti yookaan akka beekamtii tokkotti guyyaa har'aa dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa qondaaltonni tokko dubbatanii jiru jechuudha. Egaa wanti yaa'iin kun guyyoota muraasaaf itti fufa jechuudha. Kanarratti maal akka ta'ee fi humni isaammoo maal akka ta'ee fi kaayyoo isaanii dubbatanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo gara fuuldaatti maal hojjechuu akka qabnu ni dubbanna gara guyyaa itti jedhanii jiru jechuudha. Maalumaaf fuudhuma isaa waliin kan laallu ta'a jechuudha. Qabxii koo ijootti yeroo darbu guyyaa har'aa godina Shawaa Lixaa keessatti walqixxee keessatti guyyaa har'aa daa'ima waggaa 8 hanga waggaa 10 kan hin gonne irratti waraanni mootummaa
yakka gudeeddee raawwatanii jiru jechuudha. Egaa yakki gudeeddee kun egaa daa'ima kanarratti qofa otoo hin taane bakkeewwan garaagaraatti dubartoota umuriin isaanii waggaa 80 70 oliif kanneen kana fakkaatan godinaan Oromiyaa 11 keessatti raawwachaa turuun ni yaadatama. Inni har'aa kun egaa haala adda ta'een kan nama jibbisiisuu fi dubbachuun isaallee kan nama saalfachiisuu fi akkasumas immoo nama namummaa namaa qaburratti wanti guyyaa har'aa gaggeeffame egaa namni nama ta'ee yookaan immoo dhalachuu namaa kan nama jibbisiisu jechuun ni danda'ama guyyaarraa kan gaggeeffame jechuudha. Daa'imni kun egaa Simboo Birhaanuu jedhamti jechuudha. Mucaan kun yookaan daa'imni yookaan shamarree xiqqoon kun jechuudha. Daa'ima umurii waggaa 8 jechuun egaa hunduma keenyaaf wal nama gaafachiisu keessumaa immoo erga gudeedanii booddeellee akka isheen of ajjeeste yookaan akka isheen of fanniste tokkotti yeroo isaan mukatti fannisanii dhiisan mul'achaati ture. Akkasumas garuu yakki gidduu jiru yookaan immoo rakkoon isaan gidduu jiru yookaan namichi Birhaanuu Baqqalaa yookaan abbaan Simboo kuni yeroo dura waraana mootummaa bakka sanaatti hoteela qabaachuun isaa dhagahamee jira. Garuu waraana mootummaa qallabuu akkasumas immoo waraanni mootummaa achi nyaachaa turuun isaanii dhagahamee jira yookaan immoo dubbiin gadi bahee jira jechuudha. Achi keessatti qaama biraa inni jibbas jedhamaa jira dhugaan achi keessa jiru. Kanaaf otuma isaanii nyaachisuu akkasumas immoo waraana mootummaa nyaachisuu qaama mootummaaf hojjetudha jechaadha yakki kun kan irratti raawwate. Egaa yakka kanarratti qaamonni gaafa sana yookaan waraanni mootummaa achi sana bakka sana turanii dhuganii machaaniitidha qaama sana yookaan wanta kana mucaa shamarree xiqqoorratti kan isaan raawwatanii. Kuni haalaan ulfaataa fi haalaan kan nama gaddisiisu jechuun ni danda'ama. Taateen kun egaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Roga Eelaa kan jedhamu sanattidha jechuudha kan inni raawwate. Magaalaa Walqixxee keessattidha kan inni raawwatame. Egaa taateen kun irra deddeebiin bakkoota garaagaraatti raawwatamaa turuun ni yaadatama. Akkasumas immoo bakkuma sanatti jechuudha torbee tokko dura shamarree kutaa 11 barattu achitti akkasuma gudeedanii jiru jechuudha. Lubbuun haa baatu malee ishees akkasuma gudeedanii dhoksanii jiru jechuudha. Isheen illee maatiitu tolaskin hiriyootaa fi maatiitu hiriyootatti hime yookaan maatiitu akka dhoksaa ta'een dhagahan jechuudha akka isheen gudeedamte. Kanaaf taateen guyyaa har'aa intala kana yookaan immoo daa'ima xiqqoo shamarree xiqqoo umurii waggaa 8 fi 10 gidduu jirtu irratti raawwate kuni dhala namaarraa kan eegamus miti dubbachuufis kan namatti ulfaatuu fi taateen kun keessumaa godina Shawaa keessatti bakkoota garaagaraatti raawwatamaa turuunsaa ni yaadatama jechuudha keessumaa gara qaama mootummaatiin. Kanaaf qaamni mootummaan amma aangoorra jiru yookaan immoo mootummaan uummatatti bobbaasee nagaa akka eegsisaniif bakkoota garaa godinaalee fi aanaa fi akkasumas ganda garaagaraatti bobbaasee qaama uummatarraa rakkoo geessisuudha malee uummanni akka nagaasaaf qeessaaf qabeenya isaa jiraatuuf nagaa kan hojjechaa jiran miti. Kanaaf taateen kun egaa keessumaa qondaalli isaanii bakkoota garaagaraatti qaama garbiraa yookaan immoo waraana dabalisummaa Oromoo fi kanneen kana fakkaatanitu dubartii gudeedamaa ledhee hoogganaa Fiild Maarshaal Birhaanuurraa kaasee akkasumas immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaarraa kaasee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaarraa kaasee akka waraana dabalisummaa Oromoo yakka kana raawwatetti guyyoota fi waggoota asitti irra deddeebiin dubbachaa turuun isaanii yaadatama. Har'a wanti qabatamaan gadi bahee egaa kunoo shamarree yookaan immoo daa'ima xiqqoo waggaa 8 olii kana qaamni mootummaa yookaan immoo waraanni mootummaa kan ta'e daa'ima manaa baasanii gudeedanii erga gudeedanii booda immoo lubbuu baasanii yookaan fannisanii jiru jechuudha. Kanaaf wanti kun egaa dubbachuun isaallee nama gaddisiisa keessumaa qaamni mootummaa kunii fi mootummaa kanaaf warreen amma leenjii mootummaa kanaaf hojjechaa jiran leenjii isaan fudhatanii waanuma uummata irratti dhiibbaa geessu yookaan rakkina geessisudha jechuun ni danda'ama. Kanaaf rakkoon kun egaa sadarkaa gajjallaa otoo hin taane sadarkaa bushaarraa kaasee yookaan sadarkaa pirezidaantii fi akkasumas sadarkaa muummee ministeera Itoophiyaarraa kaaseedha rakkoo guddaan akka jiru mul'achaa kan jiru. Kanaaf keessumaa namni akka akkasii hojjetu namni daa'ima akkasii hojjetu qaama mootummaa yookaan immoo biyyaaf nagaa eegsisa yookaan immoo biyya kanaaf nagaa buusa jechuun wal nama gaafachiisa. Kanaaf otoo leenjii gahaa fi muuxannoo gahaa akkasumas immoo namoota ga'umsa qaban otoo leenjii ta'ee waraanni kun akkasitti kashalabbee karaarraa walitti qabanii akkasitti mucaa xiqqoo alattuu karaatti hambisuun hin danda'amu ture. Kanaaf rakkoon guddaadha jechuun ni danda'ama. Leenjii gahaa gatii hin qabneef akkasumas immoo nama baratee kan akka hin taaneef namoota leenjii muuxannoo gahaa akkasumas immoo namoota karaarraa walitti qabee mootummaan leenjisee uummatatti bobbaase kunoo daa'ima dhalattuu boru
booreftaan uummata bushuu dandeessu akkasumas barattee bakka geessee maatii ishee tajaajiluu dandeessu kun guyyaa irraa qaamni mootummaa yookaan waraanni mootummaa karaa tambisee yookaan gudeedee erga gudeedee boodee immoo ajjeesee jira jechuudha. Maalumaafuu dubbachuunsaa kan nama rakkisudha taateen guyyaa irraa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo har'aa keessumaatii yaa'ii lammaffaa karaa paartii badhaadhinaa yookaan immoo bilchiginnaatiin guyyaa irraa jalqabamee jira jechuudha. Sirna banisaa kan irrattis itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa yookaan immoo muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti argamanii jiru. Akkasumas immoo biyyoonni ollaa bakkeewwan garaagaraa irraa walgahii kana irratti hirmaatanii jiru jechuudha. Dhumasaas walumaan kan laallutu akkasumas immoo shamarree yookaan immoo daa'ima xiqqoo umurii 8 kan taate kan guyyaa irraa godina Shawaa Lixaa Walqixxee Walqixxee keessatti yakka gudeeddii irratti raawwatanii qaamni mootummaa erga irratti raawwatanii booddee immoo lubbuu ishee baasanii jiru jechuudha. Kanaaf dubbachuun kan nama gaddisiisudha jechuudha. Egaa taatee Oromiyaa keessatti ta'e kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun yookaan qophii gungummii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.